Welcome to English class. Baga gara kutaa ingiliffaa dhuftan. Arra kan ilaaluuf deemnu namni tokko ingiliffa yoo kan hin beekne ta'e dura maal baruu qabaa kan jedhu kutaadhaan kan ilaalaa turre. Kutaa arraa kana keessatti immoo kan ilaallu waa'ee pronounii it jedhamuuti jechuudha. Pronouniin it jedhamu wanta naman taaneef kan fayyadamnudha jechuudha. Akkuma pronounoota biraa waqtiilee sadaniin wal qabsiisne kan ilaallu tahaa jechuudha. Waqtiilee sadan yookiin yeroolee sadeen kan jennu yeroo ammaa, yeroo fuulduraatii fi yeroo darbee jechuudha. So akkuma pronounoota biraa iti yookiin pronounii it jedhamu yookiin bamaqa jennaan afaan Oromootiin isa kana present yookiin waqtii ammaa yeroo ammaatiin wal qabsiisne akkamiin fayyadamna kan jedhu ni ilaalla. Akkasuma waan fuulduraa yookiin future kan jennu wal qabsiisne akkami ilaallaa kan jedhuu fi xumura irratti wanta darbee wajjin pronounii it jedhamu past jedhama ingiliffaani pastidhaan wal qabsiisne akkami ilaallaa kan jedhu fakkeenya fayyadamuudhaan kan ilaallu tahaa jechuudha. Well, wanta nama hin taane yeroo ammaatiin wal qabsiisuu jedha. Kana jechuun pronounii it jedhamtu yeroo ammaatiin wal qabsiisne akkamitti haasofnaa kan jedhu. Formulaan yookiin immoo akkaataan itti fayyadama isaa it kan jedhu ni fiddaa, san booda easy itti dabaltaa, wanta haasofnu wanta ammaa waan ta'eef jechuudha. Yeroo hundaa wanta ammaa yeroo haasofnu pronounii fedhetti aansuudhaan kan dhufuu qabu easyidha jechuudha. Then san booda asirratti inni kun gabaabsamee yookiin contraction jedhama. It is kan jedhu asirratti gabaabsinee yeroo haasofnu it is yookiin it is jenna jechuudha. Maaltu irraa ka'e ai kanaatu irraa ka'e essi qofaas keenya gubbarra apostrophe kennaa jechuudha mallattoo ishee mul'atu kana. So it is jetta jechuudha. San booda maal fidda words jechoota yookiin jecha itti aansitee fidda jechuudha. Erga jara lameen kana walitti aansite itii fi easy walitti erga aansite jecha tokko fiddee asitti galchuudha jechuudha. Jecha asitti seenuudhaan madaalu tokko kan wanta haasa'uu barbaaddu wal qabatu jechuudha. Mee fakkeenya isa jalqabaa kana haa ilaallu. It is a snake jedha. It is a snake kan jedhu gabaabsinee yeroo dubbifnu it is a snake. It is a snake. Asirratti afaan Oromootiin cinaa jira. It is a snake. Fakkeenyaaf bineensa amma viidiyoo isaa argaa jirtan kana namni tokko what is it? Maali inni kun jedhee isin gaafatu danda'a. It is a snake. It is a snake jettee deebisuu dandeessaa jechuudha. Inni jechuun maali? Bofa jechuudha jechuudha. Fakkeenyi inni itti aanu it is good. It is good. It is good ka jennu gabaabsinee gisee dubbannu it is good. Maaliif gabaabsinee yeroo hedduudha addunyaan kan itti fayyadamtu yookiin namoonni afaan kana irratti dhalatee yookiin immoo irratti guddatee akka itti fayyadamu gabaabsuu kana jechuudha. Yoo dheeressites sirraa understanding godha garuu ati yoo gabaabsite irra faayidaa argatta jechuudha. Namicha saniifis dafee akka galuuf. It is good. It is good bakka jennu it is good. Afaan Oromootiin jira it is good. Fakkeenyaaf nama magaalaa argaa jirtan tana Minnesotaadha. Magaalaa Oromoon baay'inaan keessatti argamtu magaalaa Ameerikaa keessaa takka. So nama biyya tana keessa jiru kanaan akkami how is life here? Jireenyi biyya tanaa akkami jettee yoo gaafattu it is good. It is good siin jedha. Gaariidha yookiin bareedaadha siin jedha jechuudha. Fakkeenya inni itti aanu it is dangerous. Dangerous osoo hin taane dangerous. Asirratti isinii kaayatiin jira jenna. It is dangerous. Hiikaa isatti osoo hin dabarre fakkeenyaaf namni tokko ibidda argaa jirtan kanaan tuqaa fakkeenya let me touch haa tuqu yookiin immoo tuquun barbaadaa yoo siin jedhe no it is dangerous jettaan yookiin immoo leenca kana kan argitan kana nin tuqa deemeetiin harkaan tuqaa let me touch it yoo siin jedhe no it is dangerous jettaanii jechuudha. So erga kana beekne hiikaan isaa maal isinitti fakkaata? It is dangerous jechuun balaa qabaa jechuudha.
gara qabxii itti aanutti yeroo dabarru waan nama hin taane yeroo fuulduraatii wal qabsiisnee akkamitti haasofnaa kan jedhu. Wanta nama hin taane akkuma jenne itiidhaan wal qabsiisnee haasofnaa. Itii kana immoo waan fuulduraatiin akkamitti wal qabsiisna yoo jenne ititti weelii dabaluudha. San booda jecha asitti fiduudha jechuudha. Akkuma kan reefu contractiona yookiin gabaabsine yeroo keenyu it will kan jedhu gabaabsamee gizee kaayamu akkana. Maaltu irraa ka'e W fi I irraa ka'e LL kan jettu qofa fidanii as kaa'anii san booda gubbarra apostrophe keessa it'll jenna jechuudha. It will bakka jennu it'll jenna jechuudha. San booda jecha tokko finnee asitti dabaluu qofa jechuudha. Fakkeenya jalqabaa kanaa ilaallu. It will work jedha. It will work. Gizee gabaabsinu contraction gizee goonu akkuma agartan kana it'll work asirratti cinaa jira. It'll work kana daftee gizee jettu it'll work. So it'll work jechuun ni hojjetaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko formula herreega itti herreegan tokko si garsiisa. What do you think of this formula siin jedha. Formulaan kun maal sitti fakkaata waa'ee isaa jennaan ati maal jettee deebisuu dandeessa. It'll work. I think it'll work. Akka yaadutti hojjetuun oolu ni hojjeta jedhee yaada ganaa fuulduraaf jechuudha. Fakkeenya inni itti aanu I don't think it'll rain. I don't fayyadu I do not irraa dhufe contract ta'e kunis yookiin ni gabaabsame I don't think it'll rain. I don't think it'll rain. Asirratti I don't think jechuun ani yaadu it'll rain. Akkuma viidiyoo irratti argitan kana inni kun maali? Jechi rain jedhu maali? Rooba jechuudha. So I don't think it'll rain. I don't think it'll rain jechuun waan roobu natti hin fakkaatu jechuudha. Asirraa kaasee I don't think jechuun ani hin yaadu it'll rain waan roobu natti hin fakkaatu. Walumaa galatti jechuudha. So wanti kun waan fuulduraati jechuudha. Itiin bakka kanaa maaliin bakka buute rooba jechuudha. Fakkeenya inni itti aanu it'll be difficult. It will be difficult ka jedhu it'll be difficult cinaa jira it'll be difficult. Fakkeenyaaf namni tokko what do you think of tomorrow's exam siin jedha. Waa'ee qormaata boruu maal yaaddaa siin jedha. I think it will be difficult. I think it'll be difficult jettaan. Akka yaadutti ulfaatu oolu jedhee yaadaa jechuudha. Waan fuulduraati jechuudha. Itiin kun maaliin bakka buute qormaata saniin bakka buute jechuudha. Qormaanni namaa miti wanta nama hin taane gizee jennu akkana jechuu keenya jechuudha. Kutaa xumuraa irra dhufne jirra yookiin immoo qabxii xumuraa wanta nama hin taane yeroo darbeen wal qabsiisuu jedha. Kanas pronounii it jedhamu akkamittiin yeroo darbee wal qabsiisee haasawaa ka jedhu. Kana jechuun it ida'uu waziiti. Itii fi wazii walitti dabaluudhaan jecha yeroo haasawuu barbaaddu san haasawaa jirtu yookiin jecha yeroo haasoftu si barbaachisu san fiddee asirratti dabaluu qofaa jechuudha. Fakkeenya jalqabaa maaliif ilaalle? Fakkeenya jalqabaa akka jedhu it was not secret. It was not asirratti jecha not jedhu Britishonni yookiin Ingilizoonni not jedhee dubbisa. Amerikaanonni not jedheeti aatti dubbisa jechuudha. Not kana keessa kan feetaniif fayyadamuu dandeessanii. It was not secret. Secretii miti secret jenneen dubbisnu. It was not yookiin immoo not secret afaan Oromootiin dubbifachuu namni barbaadu akkana cinaa jira jechuudha. It was not secret. It was not secret. Kana kan jennu namni tokko how come you heard about it yoo siin jedha akkamii waa'ee sanii dhageessee siin jedha wanta haasawamaa jiru tokko irraa ati yeroo waan san dubbattu. How come you heard about it akkamii dhaga'uu dandeesse yoo siin jedhe because it was not secret. Sababni isaatis it was not secret jettaan maal jechuudha saniifu
hiikaan isaa sababni isaatis wanti iccitii hin turre jechuudha. It was not secret jechuun iccitii hin turre. Itiin tun maali? Mistiira yookiin immoo iccitii ka jennuun bakka buuti jechuudha. Saniifi wanta naman taane gise jennu akkana jechuu keenya jechuudha. Fakkeenya inni itti aanu it was all her fault. It was all her fault. Afaan Oromootiin akkuma argitan kana it was all her fault. Kana jechuun namni tokko fakkeenyaaf it was not my mistake. It was all her fault yoo jedhe dogoggora kiyyaa miti. It was all her fault. Maal jechuudha hiikaan isaati? Dogoggora kiyya erga hin taane dogoggora eenyuti? Dogoggora isheeti jechuudha. Hundi isaa badii isheetii ture yookiin isheetu kana hunda fide jechuudha. It was not my mistake, but it was all her fault. Badii kiyyaa miti yookiin dogoggora kiyyaa miti. Kun badii isheetu kana hunda akka ta'u taasisee kan jedhu jechuudha. Fakkeenyi inni itti aanu it was in January 2020 yoo jedhe nam tokko fakkeenyaaf abbaa warraatii fi haati warraa tokko waliin osoo haasa'anu my son was born in February 2020 yoo jedhe mucaan kiyya kan dhalate ji'a February keessa yookiin ji'a lammaffaa keessa dhalate yoo jedhe haati warraa maal jettiin? No, it was not like that. Akkasii miti. It was in January 2020. Sun kan ta'e January yookiin ji'a tokkoffaa 2020 keessa malee jettiin jechuudha. So itiin kun amma asitti maaliin bakka bu'ee? Baraan bakka bu'ee jechuudha. Okay? Gurraan dhala jennaanii jechuudha ji'a January afaan Oromootiin. Akkasi. So walumaa galatti gaa barumsi keenya kan arraa isa kana fakkaata ture. Hanga barumsa itti aanuun walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna.